Piroojeektoonni bu'uuraalee misoomaa fooyya'insaa fi badhaadhina hawaasaa irratti dhiibbaan gamee akka qaban tilmaamuun ni danda'ama. Keessumaayyuu gama guddina diinagdee fi misoomaa jijjiiramaa fi qulqullina jireenya hawaasaa dabalatee badhaadhina waloof faayidaan piroojeektoonni qaban daran olaanaadha. dur dhagaa bu'uuraa keewwama malee itti xumuramaan turre amma yeroo ammanaa kana immoo yeroo jijjiirama kana keessatti piroojeektiin hojjetamu hundumtu yeroo isaatii fi sadarkaa isaa eeggatee amma qulqullinaan hojjetamaa kan jiru ta'uu fi baay'ee kan nama gammachiisudha. Dheebuu keechaa baanee xannee keechaa baanee jeerikaan tokkichi aanaa kanarratti amma birrii 20-15tti daldalamu ga'ee jiru. Rakkoo hamaatu jiraayu. Amma gini kuni nuu furame mootummaan nan jedhe hojiirra oolchaa jira agalatu. Kana ta'ee sin beeku. Tajaajilli baqaqsanii yaalu hospitaalota irratti malee sadarkaa buufata fayyaatti hin hojjetamu. Baqaqsanii yaaluun ittisuu waan adda addaa yaaluu kanatu jira malee kuni isa duraati jechaadha. Jalqaba akka seenatti Oromiyaa keessa bakka muraasa jiraachaadha. Kanatti jalqabuun kuni baay'ee rakkachaa turre bishaanii guyyaa afuritti dabareedhaan dhufaa ture. Hamma garuu waaqayyoo tolu bishaan nama nu beekun guyyaa guyyaadhaan bishaan uummanni keenya akka argatu ta'amee jira yeroo ammaa kana. Magaalli keenyas immoo wantoota barbaaddu keessaa tokko har'a argattee jirti jechuudha. Innis maalinni bishaani. Haa ta'u malee piroojeektoota yeroo taa'ee fi qulqullina madaaluun hojjetanii xumuruuf qormaatilee hedduu keessa mo'atanii darbuu gaafata. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa hojiilee misoomaa bara 2015 hojjetaman dookumantarii qindeessinee simbiraan geenye keessatti hojiilee piroojeektoota aanaalee godina Shawaa Lixaa keessatti hojjetamanii tajaajila hawaasaaf oolan isin daawwachiisuuf waadaa galuun adda ba'uun keenya ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan piroojeektoota buleeyyii fi haarawaa bara 2015 godinicha keessatti hojjetaman qabannee dhiyaanneerra waliin tura. Barii jijjiiramaati as kuufama rakkinaa Oromoo irra ture. Kuufama rakkinaa godina Shawaa Lixaa keessa ture. Uummanni keenya maqaa diddaa gabrummaatiin qabsoodhaan misooma wal arguu dhabee rakkataa ture. Hiikuudhaaf hoggansi Oromoo keessaa bahe hoggantoonni olaanaan keenya xiiqii fi kutannoo olaanaadhaan rakkoo uummata keenyaa hiikuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuudhaaf murteessanii haara walxaxaa fi rakkisaa keessatti gara misoomatti yeroo galle keessa ture. Har'a godinni keenya imala badhaadhinaa fudhatee ibidda keessatti uummata ibidda ofirraa dhaamsaa isa kaan bishaan itti naqaa isa kaan ibiddaan dhaamsaa misooma karaa kana dura hin baratamne
xiiqii fi kutannoo olaanaadhaan yeroo itti geggeeffamaa jiru keessa jira. Bara kana godinni Shawaa Lixaa rakkoo nageenyatiin baroottan darbee kaasee qormaata keessa ture. Qormaaticha keessa taa'ee nageenyas hoogganee misoomas hoogganee hooggansa xiiqii qabu rakkoo uummata isaa hiikuudhaaf halkanii guyyaa hooggansa hojjetuun pirojektoota 634 ol qarshii biliyoona 2 oliin godina keenyatti xumuramee marsaa tokkoffaa eebbisiisaa ture. Har'a qe'ee jaannoonnootti eebba pirojektoota marsaa lammaffaa akka godina keenyatti labsuu fi jalqabuudhaaf isin biratti argamu. Dhugaa dubbachuudhaaf gaaffiin uummanni aanaa naannoo kaasaa turan deebi'uu jalqabeera. Kuni deebi'uu ka jalqabeef mootummaa keessaa waan argattaniif. Mootummaa isin keessaa ba'e, ilma isin keessaa ba'e gaaffii Oromoo dhaggeeffatu, qalbii Oromoo beeku, yaada Oromoo beeku, fedhii fi hawwii Oromoo hoogganuu danda'u. Isin keessaa dhalate mataarraa akka aga miilatti hooggansa kennaa jiru waan argattaniif. Inni kun injifannoo guddaadha. Kaleessa Oromoon qabsaa kan tureef barii akkanaa arguuf, ifa akkanaa arguuf kuni salphaatti hin dhufne qabsoodhaan argame. Amala pirojektoota kanaan dura godina keenyattis akka Oromiyaattis ture yeroo dheeraadhaaf lafarraa harkifachaa ture. Xiiqii fi hooggansi kutannoodhaan kenneen pirojektoota baay'ee xumuruun bara ittaanu immoo pirojektii biraatiif karoorsuun rakkoo uummata keenya haga humnaa fi beekumsi keenya eeyyameen furuudhaaf yeroo halkaniif guyyaa hojjetamu keessa jira. Kana bakka biraa deemanii daawwachuu fi ragaa biraa barbaachuun hin barbaachisu. Ragaan uummata aanaa naannooti. Ragaan hojii misoomaa aanaa naannoo keessatti hojjetamaa jiru. Kanaa ol ragaan biraan jiru. Warri gurri duude fi ijaan hin agarre osoo waan barbaade kamuu fuuldura kaanii amanuus hin danda'u. Maaliif ijji jaamadha? Maaliif gurra ittiin dhaga'an hin qaban? Godinni Shawaa Lixaa rakkoolee nageenyaa hedduutu jira. Rakkoo nageenyaa kana keessa taa'ee wanni hin hojjetamne hin jiru jedhee pirojektii adda addaa aanota adda addaa rakkoo nageenyaa keessa jirus keessatti milkeessuu danda'eera. Kun kutannoo hooggansaa, kutannoo uummata sanii, uummata hiyyummaan barbaanne, hiyyummaa mana nurra ijaaraattisan tulluu san diiguudhaaf warra kutatee ka'e. Aanaa naannoo keessatti guyyaa har'aa wanni agarre waan addaadha jechuudha. Pirojektiin mootummaadhaan eebbifa hojjetame pirojektii xiqqaadha. Pirojektiin uummataan hojjetame parsantii 90 ol hirmaannaa uummataatiin hojjetame. Kan hojjetameen immoo miliyoona takkaa lamaadhaan miti. Pirojektiin tokko yoo xiqqaate miliyoona 10 oli. Pirojektoota karoorfatan 45 keessaa naannoo gara 41 ol xumuratanii jiran kun waan gaariidha. Kun immoo qindoominni abbootii gadaa, qindoominni dargaggootaa, qindoominni haadholii siinqee, hayyootaa, abbootii qabeenyaa hundi keessanuu waan tokko taatanii ijaaramtanii jettaniif waan kana fiduu dandeettan. Akkuma aanaa kanattuu carraan kun dura hin jiru ture. Reefu ifa argaarra reefu aduutti baarra nuti akka aanaa kanaatti jirumayyuu hin jiru ture homtuu hin jiru wanta manaa kuni baay'ee waan gammannee keessa keenya nutti toledha. Misoomni bal'aan bara kana keessatti misooma guddaa tasibaa aanaa kana keessatti hojjetamee jira jechuudha. Bishaan dhugaatiin, daandiin, riqaan akkasumas illee gamoon garaagaraa galma abbaa gadaallee as ijaaramee jira jechuudha. Pirojektiin kun bara kana rakkoo hawaasni yeroo dheeraatti dararamaa turee fi amma kanatti immoo gaaffii mootummaa irratti uummanni dhiyeessee mootummaa yeroo gabaabaa keessatti deebii gabaabaa kan kennee jiru ta'uu isaati. Kanatti. Godina Shawaa Lixaa keessatti pirojektoota garaagaraa saffisaan bajata godinichaa dabalatee baajata mootummaa naannoo Oromiyaa, mootummaa federaalaa fi dhaabbilee miti mootummaa akkasumas abbootii qabeenyaa quuqama godinichaaf qaban hojjetanii fi
hojii tola ooltummaan bara 2015 pirojektoota haaraa fi buleeyyii gosa garaagaraa 634 qarshii biiliyoona 2 oliin hojjetamanii tajaajilaaf banaa ta'uu danda'aniiru. Pirojektoota hojjetaman kunniin keessaa kan akka bishaan dhugaatii, jallisii, manneen barnootaa, toora daandii, riqaalee, pirojektii fayyaa, gamoowwan waajjiraa, workshooppii maataa fi sheediiwwan kaasuun ni danda'ama. Pirojektoonni kun yeroo ijaarsarra turanitti carraa hojii yeroo fi dhaabbii namoota 61,000 oliif uumuurra darbanii hawaasa godinichaa miiliyoona 2 oliif tajaajila kan kennan ta'uu bulchaa ittaanaa godina Shawaa Lixaa obbo Takkaallee Imaamoo ni dubbatu. Tokko afurii ol ta'u hojiirra oolee jira. Pirojektiin kun yeroo hojjetamu yoo xiqqaate dargaggoonni keenya hojii dhabdoonni kan ta'an ogummaa ijaarsaa kan qaban ijaaramanii yeroodhaa fi dhaabbiidhaan hojii kana hojjechuu keessatti 61,000 ol kan ta'u carraan hojii banamee fi yeroo pirojektiin kun hojjetamu tajaajila argatanii jiru. Waliigalatti yeroo ilaallu pirojektiin madda diinagdee uummanni tokko mootummaarraa ittiin tajaajila argatu ta'uu isaa beektanii baajeta aanaan kun baasee guyyaa har'aa kana pirojektoota 20 raawwate kana uummanni keenya kunuunsinee eegnee itti gargaaramuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Pirojektoota hojjetaman kanas yoo laalle pirojektii jallisii, pirojektii bishaanii, pirojektii daandii, pirojektii bu'uura boruu manneen barnootaa, pirojektii daree dabalataa, pirojektoota fayyaa kan akka bilookii dabalataa akkasumas immoo rakkoo hawaasa keenyaa yeroo dheeraa kan ta'e mana qorichaa hawaasaa ijaaruudhaan eebbaaf yookaan tajaajila uummataatiif qaqqabsiisuun danda'amee jira. Pirojektoonni raawwataman kun yeroo ilaallu waan salphaa fakkaatu iyyuu malee geggeessaan keenya, uummanni keenya, ogeessi keenya qormaata keessaaf alaan nu mudate hunda dandamatee gama tokkoon nageenya hawaasa kanaa mirkaneessaa, gama biraan immoo kenniinsa tajaajilaa mootummaan hawaasaaf gara piroojektootaa kennu kana milkeessuudhaaf qaama baay'eetu aarsaa kaffala. Caasaan keenya nageenya aarsaa kaffalee jira. Ogeessi keenya aarsaa kaffalee jira. Geggeessaan keenya aarsaa kaffalee jira. Uummanni keenya sadarkaan jiru aarsaa kaffalee kan dhufe waan ta'eef salphaatti waan hin dhufneef irra deebi'ee maqaa koof maqaa bulchiisa godinaa Shawaa Lixaatiin raawwii raawwattan kana keessatti gaheen isin baatan olaanaa waan ta'eef baay'ee ulfaadhaa galatoomaa isin. Qormaatilee pirojektoonni bu'uuraalee misoomaa yeroo qulqullinaan hojjechuu keessatti mudatan keessaa imaammata mootummaa, aantummaa uummataa fi jijjiiramaa ta'e dhabuun qormaata ijoo ta'uu qorannoowwan ragaa ba'u. Rakkoo kana dabalatee biirokiraasii harkifannaa fi gufuulee biroo mo'achuun mootuu hoggansaalee olaanoo naannoo fi federaalaa galaa godhachuun hoggansi jijjiiramaa godinichaas dhaadannoo hojiin xumurre jalqabnu jedhuun pirojektoota jalqabe yeroof qulqullinaan xumuruu aadeeffachuu irratti argama. Har'a hoggansi Oromoo kabajamoo muummicha ministeeraa biyya keenya irraa kaasee pirezidaantiin naannoo keenya sabboonummaan Oromummaa kan ittiiniif gootummaan kan ittiiniif seenaa kaleessaa qonyanyaa kaleessaa hooquudhaan wal boochisuu fi miira keessa galchuu osoo hin taane gaaffii uummataa rakkoo sabaa hiikuudhaan imala badhaadhinaa milkeessuudhaan sabboonummaan Oromummaa akka calaqqisu gaaffiin uummata Oromoo deebi'uu hin dandeenye jiru. Gaaffiin uummata Oromoo bara geggeessummaa hayyoota Oromoo keessa deebine yoo hin deebi'u. Amma wanni deebi'uudhaaf rakkisu gufuu kan ta'aa jiru nageenya irratti immoo uummanni keenya sirriitti hubate wal argaa jira hojjetaa jira. Garaagaraa keessatti gara riqaa 99
Garuu riqaan harree isaa jiru kun bakka baay'ee rakkoo turee fi gaafii bara dheeraa gaafii keessan akka ta'e nan beeka. Kanaaf irra deebi'ee baga gammaddan baga walumaan gammanne jechuun barbaada. Magaalaan Gincii tureera akkuma beektanii barana garuu xiyyeeffannoo addaatiin warra koorporeeshinii ijaarsatitti kenninee yeroo gabaabaa keessatti nu xumuranii asiin ga'anii jiranii. Bajanni isaa kan mootummaa ta'u birrii miliyoona 130 oliin ijaarame gamoowwan adda addaa of keessaa qaba. Ijaarsa sibiilii kan sarara diriirsuu boonowwan akkasumas kuusawwan saayizii adda addaa qabu of keessaa qaba jechuudha. Akka ilmoo keessaniitti kunuunsitanii akka qabattan himaanaa dhaamuun barbaada. Piroojeektii guddaan har'a magaalaa Ejeree keessatti eebbifamaa jiru. Piroojeektii bishaanii akka godina keenyatti jiru kamii ol piroojeektii baay'ee guddaadha. Piroojeektiin guddaan akkanaa godina keenya keessatti hojjetame. Yeroo inni itti karoorfamee fi xumurame yoo laallu piroojeektii guddaa kana osoo dur ta'ee waggaa 5 haga 10 kan fudhatu. Garuu sagantaa taa'een geggeessummaa cimaa fi ogummaadhaan sirriitti deeggaramee rakkoo dhoobuu bishaanii uummanni keenya qabu deebisuudhaaf hojii isaan hojjetaniif maqaa koo fi maqaa bulchiinsa godina Shawaa Lixaatiin galateeffachuun barbaadanaa galateeffadha. Pirojektoota godinicha keessatti hojjetamaa turan qulqullina barbaachisuu fi yeroo qabameef keessatti akka xumuramaniif deeggarsaa fi hordoffiin garaagaraa taasifamaa turu qaamoleen ijaarsa pirojektoowwan kanarra kallattiin hirmaachaa turan dhugaa ba'u. Bara 2015 keessa akkaataan nu itti qophaa'aa turreef itti milkoofne jechaadha. Fakkeenyaaf diizaayinii fi specificationii caalbaasii almost kurmaana tokko keessatti xumurree jechaadha. Sanaan booda ijaarsatti eegalle kurmaana lammaffaa keessatti piroojeektii kana abbummaadhaan abbaan piroojeektii deeggarsa addaa akka abbaan taayitaa koonistiraakshini koreen adda addaa qaamni hunduu akka deeggarsa godhuudhaaf tattaaffiin ture guddaadha jechaadha. Isa kana hundumtuu dhimmameeti jechaadha. Maaliif dheebuun uummata keenyaa inni guddaan piroojeektiin inni eegalama xiyyeeffannoon qabu yookiin kan abbaa piroojeektiiti jedhameeti ilaalamaa ture yookiin immoo kan abbaa taayitaa koonistiraakshiniiti qaama tokko qofaadhaan ture. Akka baranaatti garuu piroojeektiin ajandaa siyaasaa akka ta'e hooggansi hundi dhimmi piroojeektii na ilaala jedhee cheeklistii adda addaa gabbuusuudhaan torbaaniidhaan hojii piroojeektii gamaggamuudhaan akkaataa kanaatiin sadarkaa kanarratti ga'ee wanta ta'eedhaaf inni kun immoo akka salphaatti hin dhufne jechaadha. Yeroo dheeraadhaaf godina kana keessatti piroojeektiin waggaa 11 amma waggaa 11tti gangalataa turan jiru jechaadha. Amma waggaa 11tti gangalataa turanii barana garuu isaan kana piroojeektii rakkoo bulchiisa gaarii fi rakkoo hawaasa keenyaa kenna tajaajila keenyaa irratti ta'aa turan piroojeektii 500 adda baasne jechaadha. Piroojeektii 500 kana keessaa piroojeektii 500 keessaa kan adda baasne keessaa piroojeektii 44 rakkoo bulchiisa gaarii isaanii hiikne uummata keenyaaf tajaajila akka kennu gooneerra jechaadha. Inni kun hin baramne Shawaa Lixaa keessatti jechaadha. Barana bifa addaatiin kan hojjetamaa ture wanta ta'eedhaaf isa kan akkaataa kanaatiin qabatamuu hin danda'amu. Kanaan alatti immoo piroojeektiin addatti kan karaa nama ajaa'ibsiisuun piroojeektiin Gololee Maazooraa jedhama amma fakkeenyaaf aanaa noonnoo keessatti isinii kaasuu danda'a. Piroojeektii guyyaa 43 keessatti dhumeedha jechaadha. Kun hin baratamne kanaan dura jechaadha. Jijjiiramni jiru dhugaa dubbachuu yoo ta'e baay'ee namatti tola maaliif oduu fotoon taane kan ijaan argine jechuudha. Jiraataa magaalaa kanaati duras magaalaa Amboo jechuudha. Jiraataa magaalaa Amboo kanaati duras asuma magaalaa kana keessa turre hojjechaa ture iddoo biraas haa ta'u malee hojjechaa turre garaagarummaan as keessa jiru yeroo ammaa jiru baay'ee nama gammachiisa keessumattuu sadarkaa hooggansaatti faayinaansiin duratti maallaqa ji'a 2 ji'a 3 yeroo nama naannessu jira jechuudha deddeebiin waajjira keessatti amma garuu sadarkaa waajjira maallaqaarraa kaasee waajjira koonistiraakshini godina keenyarraa kaasee waajjira abbaa piroojeektiirraa kaasee akkasuma manneenirraa kaasee hooggansi isaan deeggarsa nu goone yeroo yerootti jechuudha. Akkasumallee bulchaan itti aanaa bulchaa godina baay'ee yeroo yerootti nu to'achaa turan deddeebiin jechuudha yeroo yerootti nu to'atu rakkina keenyallee itti machaa turre isaallee nu bukkee dhaabbatanii hojii kana milkeessinee sadarkaa kanaan geenyeerra jechuudha.
kun immoo nubichaaf miti kan hojii uume hawaasa dheeraa kana safara kana jiraatan illee abbaa manaa haati manaa illee nu dabalatee ijoollee baay'ee ture jechuudha. Muuxannoo ta'uu danda'a jennee ilaalle seektaroonni garaagaraa waajjira konistiraashinii misooma manneenii faayinaansiin wal qabatee deeggarsi isaan nuu kennan dhugaa dubbachuudhaaf waan guddaadha. Amma wantoonni murtee garaagaraa barbaadan yeroo gabaabaa keessatti koreellee wal ta'uudhaan dhufanii nufaan ganama galgala namni asirra darbullee dhufanii jechuudha. Kuni akkaataan ittiin deemaa jiruu fi qulqullinsaa ilaalanii wantoonni murtee barbaadan innuma sana deemanii kallattiidhaan qaama dhimmi ilaallatu wajjiniin deebii nuu kennaa turan jechuudha. Deeggarsi isaan nuuf kennan wanta fakkeenya ta'uudha. Ani dhugaa dubbachuuf kaffaltii durii ji'a iyyuu taa'uu danda'u ani guyyaa 3 keessatti yeroo fudhannee jira. Guyyaa 3 jennaan jedhu faayinaansiidhaa qaqqabee guyyaa tokko keessatti waajjira misooma manneenii fi waajjirri konistiraashin immoo waajjira lamaan sana keessa guyyaa 2tti xumurree faayinaansii geessinee faayinaansii yerootti guyyaatti tokkotti nuu kanfalillee nu mudateera jechuudha. Inni kun maanni deeggarsa walta'iinsa seektaraalee fi kontiraaktera jidduu jiru walitti dhufeenya gaarii yoo ta'e piroojeektiin kamiyyuu wanti hojjetamuu hin danda'amneef hin jiru jechuudha. Piroojeektiin waan baay'ee fura. Tajaajila fagoo irratti deemee argachaa ture jira namni duratti yaa ta'u malee amma dhiyeenyatti itti dhiyeenyaa waan argataniif rakkoon akkasiillee irraafaa namni wanta piroojeektii kanaan wal qabatu fakkeenyaaf mannaaraa laaltaniitu mannaaraan sun namni hin argatu iddoo adda addaatti deemeet barbaacha makiinaadhaaf dukkaana adda addaa keessa waan deemuuf iddoo tokkotti argata. Waajjirri amma keessa jiru kunillee waajjira maallaqaati. Waajjira maallaqaa kana keessatti illee tajaajilamtoonni dhufanii baadiyyaarraa dhufanii dhimma waan tokkoof jira harka qalleeyyoon kan fudhatan akka waajjira kanaatti isaan illee dhiyeenyatti argatu duratti asii jallufaa deemu amma dhiyeenyatti itti waan argameef rakkoo uummata bal'aa furuu danda'a. Bishaan duraan sharaadhaan waraabamaa sharaadhaan dhufee ka'eetu nutti harroon itti fincooftee dhabsuma wal keessa dhumna ture achii ka'ee immoo maalitti nuu qayyaramee jari keenya ta'e jari kanaa tokko birrii meeqaan binna birrii 7 birrii 8 kanaan binna bishaan tokko jirti qobaatti ishee birrii 8 fa'in binna yoo ture. Egaa lawxii kana agarree asitti waadaa nuu galan kana gubbaarratti baay'isee bishaanis nuu galee. Waajjirri aanaa fi biiroon oromiyaa immoo kana irratti deeggarsa nuu godhee biiroo gara lamaan dabalataan nuu yaalu isaatiin nu waadatee manuu ilaalu isaatiin baay'ee gammachuu qabna. Waan amma jedhamu qabu. Godina Shawaa Lixaa keessatti bara hojii 2015tti hojiilee hawaasa dinagdee fi siyaasaa imala badhaadhinaa fi misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf yeroo kamuu ol rakkoolee yerootiif otoo hin jilbeeffatiin hawaasni godinichaa fi gaggeessitoonni jijjiiramaa raawwatan dookumantariiwwan kutaa lamaan isin biraan geenye irraa akka hubachuun danda'amu abdachaa milkaa'ina kana bara hojii daanutti dachaan haa dabaalluun ergaa keenyaa dookumantarii kana qopheessuun kan isin biraan gahaa ture qopheessaa oduu fi maxxansaalee waajjira koominikeeshinii godina Shawaa Lixaa Salamoon Darajeen ture horaa bulaa.